Bakka gara gaaddisaatti miti nagaan dhuftanii har'a jechaadha. Jechoota tokko tokko jechoota qaamolee keenyaa jechaadha. Akkamitti Ingiliffaan akka jennu kan sirriitti ilaalu ta'a. Keessattuu jalqabdoota yoo taatan viidiyoon kun baay'ee isin gargaara waan ta'eedhaaf hamma dhumaatitti ilaaluudhaaf yaalaa isiniin jedha. Kanaafuu kallattumaan viidiyoo keenya haa jalqabnu. Kan barnoota keenyaa jalqabnu. Tokkoffaa head. Head jechuun mataa jechuudha. Toora kanarraa kaasee hamma toora kanaatitti mataa jenna. Head jennaa jechuudha. Lamaffaan face. Face fuula jechuudha. Kana jechuun naannoo kanarraa kaasee hamma naannoo kanaatitti almost fuula jedhama. That means face, okay? Sadaffaan hair. Hair jechuun rifeensa jechuudha. Isa kana jecha. Afuraffaan eye. Eye. Eye jechuun ija jechuudha. Isa kana, okay? Wanti isinitti himuu barbaadu iddoo kanarratti lakkoofsi jira, xiyyi jira. Okay, xiyyi kan agarsiisu qaama sanaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf shanaffaan ear. Ear jechuun gurra jechuudha. Asitti shan ni jirti. Xiyyi isaa deeme gurra bira dhaqa. Kana jechuun xiyyi qaama sana agarsiisa tolee. Kanaanis hubachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf gurra jennaa jechaadha. Ear jechuun gurra. Ja'affaan nose. Nose funyaan jechuudha. Isa kana. Torbaffaan cheek. Cheek. Cheek akka hin jenne tolee. Cheek boqoo jechuudha. Toora kanaa jechaadha. Saddeettaffaan chin. Chin. Areeddaa iddoo tokko tokkotti maloolee jedhama. Kanaaf iddoo kanaa jechaadha isa kana. Dhiirri immoo iddoo areedatti baasu. Iddoon sun chin jedhama. Saglaffaan neck. Neck morma jechuudha. Dhiifama iddoo kanatti haa irraa fadheen jira. Aan iddoo kanatti ni barbaachisu tolee. Morma. Kanaaf isa kanaa jechaadha. Neck jennaan. Kurnaffaa shoulder. Shoulder. Ceekuu jechuudha. Isa kana. Tolee itti fufna. 11ffaan immoo mouse. Mouse jechuun iddoo kanarraa jechaadha. Naannoon kun mouse jedhama. Mouse jechuun afaan. Dhiifama tolee. Kun abbudduu jedhama. Barreeffamni dogoggora qaba waan ta'eef dhiifaman isin gaafadha tolee iddoo kanatti. 12ffaan lip. Lip. Lip jechuun hidhii jechuudha. Toora kana jechuudha. Hidhii. 13ffaan tooth. Okay? Tooth. Tooth jechuun ilkaan jechuudha. Tolee itti fufna. 14ffaan chest. Okay? Chest jechuun laphee jechuudha. Toorri kun chest jedhama. Laphee jechuudha. 15ffaan stomach. Okay? Stomach. Stomach akka hin jenne stomach jenna. Garaa jechuudha. Toora kanaa jechaadha beekamaa deema. 16ffaan waist. Waist. Mudhii jechuudha. Jechuun naannoo kana jechaadha. Okay? Mudhii waist jenna. 17ffaan wrist. Wrist jechuun burruusa harkaa jechuudha. Toora sa'aatiitti hidhannu sana jechaadha. Burruusa harkaa jenna. 18ffaan hand. Hand. Harka jechuudha. So toora kana jechaadha. Okay? Quba dabalatee garaa keenya dabalatee harka jennaan. Hand jenna. Okay? Hand. 19ffaan back. Back. Dugda jechuudha. Okay? 19ffaan naannoo kana jechaadha. Dugda jenna. 20ffaan arm. Arm. Ciqilee yookaan immoo irrees jedhama. Tolee. Isa kana jechaadha. Toora kanarraa kaasee amma kana ciqilee jennaan. Okay. Itti aansee immoo 21 isa kan bottom. Okay. Bottom jechuun taa kana akka daatti dubbistu. Okay. Ameerikaanonni akkasitti pronounce godhu waan ta'eef bottom.
Forum jechuun isa kana dubbisu ofumaa keessaniif dubbisa. Kanaaf naannoo kanaa jechaadha. Okay. Isa kana yoo dubbistan some biin hin dubbifamtu. Okay. Namoonni baay'een immoo tam jedhanii dubbisu. That's not right. Okay. Sirrii miti. Biin siruma isaatu hin dubbifamtu. Sagalee baay'ee jechaadha. Saayilantidha. Isa TH kana mayu jechuudha. Ilkaan keessan arraba keessan gara ilkaanitti fiddanii sana booddee irratti fam jechuun abbudduu jechaadha. Abbudduu qofa guddicha sanaa jechaadha. 22 okay. Isa kanaan fam jennaa jechaadha. 23 fingers. Fingers jechuun qubbiin harkaa jechuudha. Kanaaf quboota harkaa jechuudha. 24 ni keen iddoo kanarratti hin dubbifamtu so ni jenna. Jilba jechuudha jechuudha. Isa kana. 25 leg luka jechuudha. Iddoo kanarraa kaasee jechaadha. Okay? Toora kanarraa kaasee amma iddoo kanaatitti 25 argitaniirtu luka jedhama. Leg jennaa jechuudha. 26 foot jalqabdoonni foot jettanii akka hin dubbisne. Okay? Isa kanaan foot jenna. Ol lamaa bakka tokkotti ooluuf akka uutti dubbifama waan ta'eef foot. Kana jechuun miila jechuudha. Miila. Fi isa kanaa jechuudha. 27 ankle. Okay? Ankle jenna. Ankle akka hin jennee okay? Ankle jechuun koomee jechuudha. Toora kana ni beektu. 28 toes akka hin jenne. Toes jechuun dhaabboo guddoo miilaa isa quba guddicha kan luka keenyaa jechaadha. So viidiyoon keenyarraa kanuma. Isin immoo irra deddeebi'aa viidiyoo kana jechaadha irra deddeebi'aa yoo isiniif hin galle ilaalaa. Akkasumas immoo telegiraama irratti isa kana yoo argachuu barbaadan faayilii kana jechaadha. Liinkii asirratti isiniif lafa kaa'e kanaan telegiraama dhaqaatii sana booddee irratti dubbisaa bifa faayilaatiin jechaadha. Akkasumas immoo jechoota biroo adda addaa kan telegiraama irraa argattan ta'a jechaadha. Kanaaf kallattiimaan telegiraama deemaa ta'u sana booddee achirraa dubbisuu dandeessu jechaadha. Inni biraa immoo kallattiidhaan yogguu barachuu barbaadan lakkoofsa gara gadii kanaan na dubbisuu dandeessu jechaadha. Barnoonni keenyarraa kana fakkaata. Gaaffii yoo qabaattan akkasumas immoo yaada yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin ammoo wal agarruutti nagaan ta'a.